barakuma lamaaf kudha afur xumurree jala bultii barakuma lamaa fi kudha shan irratti kan argamnu barakuma lamaaf kudha afur keessa biyya kana keessatti ta'iiwwan akkamiitu raawwataman akkasumas haalli jiruuf jireenya hawaasaa maal fakkaata ture barakuma lamaaf kudha shan irraa hawaasni abdii akkamii qaba sodaa maalis qaba waan jedhu irratti jiraattota magaalaa Finfinnee keessaa namoota muraasa haasofsiisneerra yaada namoota kanneenii hordofaa. Muluu daddafaan jedha. Barakuma lamaaf kudha afur akkamittiin dabarsitanii? Garuu gaariidha kan darbe darbatani. Ta'us ta'uu baatu shaggaadha kanuma dhufu kana nu haamee jechuudha kanuma dhufu kana biyya keenya nagaa godhe eegni namaa haramee nagaa nu haa ta'u mangistiin keenya biyyi keenya nagaa nu haa ta'u nagaa malee jiruu midhaanii rakkoo hin qabnu bitatanii an argate bitatee nyaata kan dhabe ollaa wajjin bulu biyyi nagaa nu haa ta'u nuuroo wuddiidha biyyi shakka kame kan hin nyaanne sunuma jira beektaa baafur kuma tokko jedhu ndaanqoo shunkurtii 50 jedhu maal godhu damoonni keenya xuratanyaadha xurataan keenya maal lu godhare laalatuma bira dabarta mana foonis laattuun gorru maalin bitta maal goote nuuroo wuddiidha yaa ta'u galu nagaa biyyumti nagaa nu haa ta'u ጌታቸው ተክሎ እባላለሁ 2014 እንግዲህ በአገር አቀፍ አገራችን በተለያየ መንገድ ጌታቸው ተክሉን ጀደማ በሪ 2014 ሰደርካ ጉቱ ብያቲ ብይ keenya kalatti adda addaatiin dhimma nageenya haala baay'ee rakkisaa keessa turte gama qaala'insa jireenyaatiinis haala hamaa dabarsine jechuun ni danda'ama. Qaala'insi jireenyaa sadarkaa addunyaatti kan hammaate ta'us biyyoota addunyaa irratti jireenyi yoo qaala'e yeroo fooyya'u agarra. Garuu biyya keenyatti kun hin jiru. Takka gatiin ol ba'ee deebi'ee hin beeku. Rakkoo hedduu keessummeessinee jechuun ni danda'ama. Bara 2015tti haalli kun akka jijjiiramu abdiin eegaa jirra. Yoo hin taane garuu dhalli namaa haala hamtuu keessa seena. Waan hunda caalaa nageenya barbaanna. waan bara 2014 irra deebine akka hin argine hawwii kooti. ምሰራው እኔ አትክልት እሰራለሁ ሾላ ገበያዚ ቤቴ ጣፎ ነው ተመላልሼ እሰራለሁ ኑሮ ነው ልጆች አሳዳጊ ነኝ Misraan jedhama kuduraan hojjedha gabaa shoolaa keessatti manni kiyya xaafoodha deddeebi'een hojjedha ijoolleen guddisa maatii ja'an bulcha hojii koo kanaan jireenyi kan duraaniirra kan fooyya'e ni dhufa ammas galata rabbii garuu qaala'insi gatii amma jiru kun fooyya'uu qaba fakkeenyaaf gatiin zayitaa daakuun kiiloogiraamni tokko qarshii 60 daabboo tolchanii nyaachuun ulfaateera sukkaarri kiiloogiraamni tokko qarshii 120 daa'immaniif aannan kennuun shaayii kennuufiin baay'ee ulfaateera hin danda'amne xaafiinis akkasuma qaala'insi jireenyaa kun furmaata argachuu qaba daa'imman nu harkatti rakkachaa jiru. Kan kiyya matarratti makriya kudhashanitti haalli kiyya nageenya akka ta'u na yaada. Kudhaafur immoo sirriitti hin darbine namni baay'ee du'eera namni baay'ee bakka hin taane ta'eera kanaafuu kudhashanirratti kan ittiin deebiin nan jedhan haala. Keessumaa gama nageenyaatiin maaltu ture bara 2014 akkamitti ilaalte? Waan nageenyaan jiru bakka hundumatti nageenyaan hin jiru. Magaalaa kana keessaa malee bakka hundaatti hoggalaaltu hin jiru. Kudhashanitti kun nutti hin deebiin lammata waaqayyoon wajjin haa ta'u waaqayyoon nu gargaaru jedheetanii yaada. ስሜ አብራራ ወዲ ይባላል 2014 ጥሩ ያልነበረ ሆኖ ነው ያየሁት Maqaan koo Abraara wal jedhama barri 2014 gaarii akka hin turretti ndaala hanga ammaatti egaa bara 2015 abdii haaraan waan fooyya'aa ta'een ni eegna hawwiin koo namni tokkoyyuu akka du'u hin barbaadu qaamni biyya bulchuuf tattaafatu kamiyyuu namni akka du'u waraanni haa jiraatu jedhee hin hawwu garuu fuulduratti biyya keessatti walqixxummaan bilisummaan diimookiraasiin kan jiraannu akka ta'u nan hawwa waliigalatti namoonni muraasni faayidaa dhuunfaa isaaniif jecha yoo waraana kana barbaadan malee uummanni Itoophiyaa guutummaan guututti lola kana hin barbaadu jedhee dubbachuu danda'a. Sababni isaas Itoophiyummaan waan adda ta'e qaba. Kanaaf bara 2015tti waraana keessaa baanee diinagdeen fooyyofnee nageenyaan akka jiraannu nagaan baanee kan nagaan gallu akka ta'u hawwaa yoo nageenyi hin fooyyofne rakkisaadha. Kanaaf waraanni eegalame dafee kallattii xumuraa argatu abdiin eegna. Elsa dagafa tornatiin nama sodaachisaa akka malee nuuroon wuddiidha akka malee nuurooti waddane tornatiin jiraannan ima nuuroo wuddiitaa gisee hunda nuuroon qalaaliin jiru isa kana malee gaa 15 immoo nagaa nu godhu rabbi nagaa nu godhu nagaa barbaanna nageenyi jiraan hundu nu guute minaan isa sumaa dhufa hundu wanni kun dura sumaa dhufa garuu tornatii kana fide malee biraamtu wanni kana fide jiruyyuu tornatii waan bishaan itti nu qabbane su rabbi
Asisaan nu mukeen maal achisan nu mukeen namni namuma. Gabaana yaana maal fakkaata shoolaa keessatti? Omaan jedhu indaan kun shaggaadhayyuu indaan kun bitee jiraayyuu indaan kun 500 bitee dhadhaa 600 bitee bakka ulaan geenye akka min ko bakka ulaan gahu.